ዋው 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 መሰረት እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ተወለሽ፣ እንኳን በዚህ ቀን አደረስሽ። በአመት ዙሮ እንደዚህ መደረሱ ጥሩ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አላችሁ? አለን። መሰረት እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ተወለሽ። ማሻላ ደግሞ ደስ ትላላችሁ። እነ ቤኪ፣ እነ ፈጹሜ፣ እነ ሃይሚቾ፣ እነ ብሩኬ እንኳን ደስ አላችሁላችሁ። እኔ እኮ ልደት ደግሞ ሃይሜ ጋር ኢት ይመስላሉ። እንዴት ታምራላችሁ ደግሞ ቆንጆ ፈታ ዘና ያሉ ነው። ዛሬ ፈታ ብሎ ነው የመጡት። ዛሬ የመሰረት ትናንትና ነው፣ ግን ዛሬ ስለ የኛ ጊዜ አላገኘም። ስለዚህ ዛሬ ነው እንደዚህ ኬክ ምናምን ያደረግን የሷ ያሉ ነው። እንኳን ደስ አለሽ የኔ ቆንጆ፣ በአመት አደረስሽ። እንዳያችሁ ነው እንግዲህ ደስ ትላላሉ። ደስ ያሉ ነው። ደስ ፈታ ዘና ያሉ ነው ጊዜ ነው። ታመራላችሁ ደግሞ ሃይሚቾና መሰረት ይወደዳሉ። እውነት ነው የምላችሁ። ይወድሻለሁ ያለች ነው ሃይሚዬ። መሰረትም እንደዚህ ነው። ሁልጊዜ እኔ እነሱ ቪዲዮ ሲያይ ይሰሳማሉ፣ ይወዳሉ በጣም። እውነት ነው የምላችሁ። ደስ ትላላችሁ። እንደዚህ ፍቅር እንደዚህ ነው እንግዲህ። መልካም ይሁንላችሁ ብለናል። እንኳን ደስ አለሽ የኔ ኢት፣ የኔ ድቡሽቡሽ፣ እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ተወለሽ። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው መሰረትና ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ ፈታ ዘና ያሉ ነው ዛሬ። ደስ ትላላችሁ። እንኳን አደረሰሽ የኔ ቆንጆ። akkuma argitanii egaa viidiyoo waraabadhe isinii qabadhee dhufeera. Namoonni gargariin na komattu maaliifi afaan Oromoo hin naasoftuu annaan jedhee jira jechuudha. Viidiyoo koo jalatti obboloota koo, kabajamtoota koo, jaallatamtoota koo ግማሺ አማርኛtiin dubbadhaa, ግማሺ ኦሮምኛtiin dubbadhaa. Hunda wantaan finneefsini na aggeeffachuu dhabdan malee ኦሮሚፋtiin illee hin dubbadhaa. ግማሺ አማርኛtiin illee amma hin danda'u inuman taphattabaa jechuudha. አማርኛ beekeetu hin ta'ini ትንሽ jechuudha. Caccabsaaman dubbadha malee አማርኛallee beekee miti kan hinaasa'u ጊዜ hunda. Garuummoo ግማሽii አማርኛtiin ግማሽii ኦሮሚፋtiin haasaa isiniin jedha. Afaan koo akkamiin hanaasa'u dhiisan hanaasaa jira, nan waraabaa jira isiniin jedha. Asumaan immoo dingata yoo qirnatti jettanii jiraattanii dhiifatama isiniin jedha. Daawwattoota koo, kabajamtoota koo chaanaalee gara biraatti banachuutti yaadee jira. Garuu haala tunaan mijanne tokko afaan oromiffaatiin tokko afaan amaariffaatiin irratti haasa'u jechuudha. Kanaafuu afaan oromoo maafi naasoftuu warri naan jettanii isiniif kuni nanaasaa haasa'uu dhiise miti. Garuu hunda wanta jalqabarra aggeeffattanii fi malee ani hundumaa hinaasaa isiniin jedha. Haasa'uun dhiisne afaan oromoollee afaan kooti akkamiin hanaasa'uu dhiisa. Yommuu dingata qarnatti jiraattanii immoo dhiifatama isiniin jedha. Sumarraanii otoo namaa danda'ame afaan hundaa kana otoo haasa'ee jaalladha. Hin beekuuti malee dhugaa rabbii afaan hundaa barachuu barbaada. Garuu immoo hin dandeenye malee dhugaa afaan Itoophiyaa keessa jirtu jechuudha. Afaan namaayyuu kun biyya ormaa keessa dhufnee baranne mitiire akkasiin jedha. Sinnarratti hin ilaalinaa jechuu fi egaa akka argitanii Meseretii fi Haymichoo na Burukeen na Beekii akkasiin guyyaan har'aa guyyaa gammachuu isheeti. Waliin fata zanaa jechaa jiru. Baay'ee tokko namatti tolu. Akka kana gooddanyaa jechuun dhugaatiin Haymee fi Masarat dhugaa Masarat Haymeetiin hin jaallatti. Haymeellee Masaratiin hin jaallatti. Har'a guyyaa ishee kaleessa darbe garuu guyyaa dhaloota ishee har'a kabajatachaa jirti. Gizee dhabnee akka jedhan Burukeen fa'aa gizee dhabneeti jechaa jiru Burukeen fa'aallee.
baga gammaddee baga ittiin si ga'e akkasuma naanna'ee dhufee ittiin si haga'u jenna masaratiyyee guyyaa alatan kana ga'uun qalbii miti dhugaa rabbi baga ittiin geesse naanna'ee dhufee ittumaan si haga'u siin jenna bareedduu koo dhugaa dubbachuu fi nama ishee nan jaalladha haimee illee dhugaa rabbi natti tolti intalittiin jechuudha masarratti kun nama adaba qabu dhugaa rabbi adabamtu dhugaa obbolaan illee yoo amma kana akkas godhe yoo jedhan kootu yoo jedhan illee isheen jirtu fiiddee na rukuturra jettee fiiddee galti jechuudha. Kana dura Finfinnee turte tafsi ishee amma kana kootu jennaan fiiddee dhattee biratti argamte dhugaa rabbii maaliif jennaan egaa hangafa kabajuun aadaa keenyaa jettee intala nama kabaju dhugaa rabbii intala qonxoxamte guddatte'a. Akkuma argitan egaa ijoolleen immushee silumayyuu adabaan guddataniiru dhugaa rabbii kabajaa dubartiif qaban akkasumatti dhugaa dubbachuu wallaahi nama kabajaan namaa kennuudha. Nama kabajaa beekuudha jechuudha ijoollee ishee immusheen guddifattee akka nama abbaan wajjiniin jiruutti jechuudha namatti tolu. Kanaafuu masarratti immoo guyyaa har'aa guyyaa dhaloota ishee xumtatee fi akka kanaan zanaa jedhanii fataa jedhanii mana haimeetti dabarsanii jiru baay'ee tokko namatti toltu. Jajjabaadha siniin jenna rabbiin jaalala sinii haa kennu jaalalli bareedaadha eenyumaafu ilmi namaa wal jaallatee wal kabajee waliin yoo deeme wanti isaa hanqatu hin jiru nama hanqatu amala nama hanqata malee wanti tokko addunyaa kanarratti nama hanqatu hin jiru dhugaa rabbii wal kabajanii waliin adeemuun baay'ee tokko namatti tolu jarri kun akka kana wal kabajanii waliin bakka hundatti dhugaa rabbii dubbachuu fi akkasigaa masaratii beeki yoom sarginu nyaachistu sin immoo keessan immoo guyyaa yoomi beeki masarata yoomi sinis gaa fikir jechuu jalqabdaniittu beeki wajjiniin yaa masarati egaa akka wallolle immoo akka wallolle ishii masarati walii wallolina yoo walloltan immoo achumatti keessatti fixaas baa malee akka viidiyoo tasin baasne ishii anee qonjoo masarati beeki lolte jennaan viidiyootti nuufiin dhugaa. Achumatti fixadhuuti araaramiiti yoo wallolte askootu malee viidiyootti baatee akka lolleen takka qilleensi lama gallaan intaatu wanti hundinuu waan mana keessaa hunda miidiyaa irratti ibsaa ooluun badaadha. Kanaafuu gaafa beekeetii walloltu achumatti keessatti fixiiti as baheeshi otoo asbaati miidiyaa irratti wallolleerra kan jenne akkasuma wallollellee. Garuu achumatti fixxu malee walloltan sinoo amma wana kana siniiti walloluun argine egaa amma sinii gaagaraa ja'a meeqatti adeemu bara ja'a torbamu ja'aaf deemaa jiru akkasii fiqirii dhugaawuu jalqabaniiru isaanis akkuma burkee fi akkuma haimichoo fikiriin keessan kan zalaaqi sinii haa ta'u waliin deema walitti dabalama waliin wara bulaa siniin jenna. Dhugaa dubbachuu jaalala dhugaa sinii haa ta'u siniin jedha dhugaa rabbii dubbachuu fi qilleensa akka jidduu keessan siniin gallee jajjabaadha hinuma milkootu inshaallah gizee tokko sigaa namni wal lolu kunis nama wal jaallatu bara nama wal jibbatu hin ta'in nama wal jaallatutu wal lola. Kanaaf jaalala keessadha jaalala walii qabamuu fi wal lolama malee amma burkee fi haimichoon gizee hunda maaliif wal lolu jaalalatu jidduu isaanii jira garuu immoo wal bira gaanii walitti aaruu dafanii jechuudha. Amma hin gadda kana yeenya kana raaman hin gadda wal lolanii guyyaa lama ta'uu viidiyootti nuuf hin oolanii isaa booda immoo achumatti fixatanii garuu gorsa dhagaaniiru miilan maaliif achitti fixadhaa malee as nutti fidiinaa gara viidiyootti hin ta'u uummanni jedhee fi achumaan keessaan fixatanii as ba'anii jechuudha. Kanaaf jaalaladhaan akkas isaan godhu ammaaf jaalala akkas godhu maal godhure jaalalli gaa waan hundaa qabdi dhugaa rabbi jaalalli gaa aarsaa nama kafashiisti jaalala way jaalala akkas gaa bareeddoo waan kana fataa zanaa jedhu ani yeroo hunda saatii isaa waa gadhiisanii sinii fida wanta ta'eef qirrin jedhina zanaa fataa jedha qirrin natti hin jedhina fataa zanaa jedhaati. Viidiyoo warri isin bira ga'e laayik sheer godha wanti tokko wanti isin irraa hir'atu hin jiru rabbi isinii kenne harka akkasiin walaa gargaarru isiniin jedha dhugaa dubbachuuf ilmaan Oromoo viidiyoon dhufee isin bira ga'e walii yoo dhaggeeffanne walii yoo
barreessini homa rakkina tokko hin qabu. Warri viidiyoon dhufee isin bira ga'uu nama jettanii taraa bichaa osoo hin ta'in wallahi an'ee laayikii walii gonee barreessini wanti namarraa hir'atu hin jiru. Warri viidiyoon kun isin bira ga'e laayik sheer godhaa na jajjabeessaa isiniin jedhaa asumatti haa dhaabbadhu. Assalaamu alaikum.